ofitti cufteem balbala qabsoo afaan qawwee ofitti banteen yaada xiinxaltoota siyaasaatiin dawaan dhibee siyaasaa Itoophiyaa goda qaallentii fi qilintoo jiran ammoo yaada aartistoota Oromootiin. Itoophiyaan furtuu rakkoo siyaasaa qaallettii keetteem bosona Oromiyaa fi gaarreen Tigraay qawween barbaadaa jirteem madaa siyaasaa qawween fayyiseem arginee hin beeknuun duree USA Joe Biden jedhaati jiraam. Ameerikaaf haagahu xalayaan gadadoo waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaa ibsuun geggeessaa Itoophiyaa fi ajajaam walii galaam waraana Itoophiyaa Abiy Ahmad Aliitu dubbataati jiram. Itoophiyaan poolisii Isaayyaas Afwerqiitiin gorfamteem geggeessitoota siyaasaa Oromoo hiiteem. Hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo ammoo dawaa dhibee Itoophiyaa dhokseem. Itoophiyaan dhibee siyaasaa hamaan dhibamteeti jirteem. xiinxallaan afaan siyaasaatiin artistiin afaan aartiitiin beekaan afaan beekumsaatiin dawaan dhibee Itoophiyaa goda qilintoof qaallentii jira jedhanis gurri gorsa Isaayyaas Afwerqii dhagaheem dawaa dhibee Itoophiyaa dhagahuu dideem. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Meediyaa Neetworkiin kun qophii keessan qophii mil'oo tibbanaatiin qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin waa'ee waraana Itoophiyaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo osoo hin hidhamin dura waa'ee Itoophiyaa maal jedhanii waa'ee Oromoo maal dubbatanii eenyummaan Oromoo irratti ejjennoon isaan qaban maali kan jedhu sorreeffillee walitti qindeeffannee jirra. Gama biraatiin ammoo warraaqsa wallee Oromoo kan dhiheenya kanam dhoohee sirna mootummaa Itoophiyaa raasaa jiru dhugaa jiru itti himaa jirus waan irraa mil'anne qabnaam. Gama biraatiin ammootum xalayaa muummeen ministeera Itoophiyaa kan gadaa bulchiinsa isaa fixateem bulchiinsa United States yookaan ammoo Joe Biden barreesses waan jenne qabnaam. Qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa irratti darbachuuf deemtu irraas waan mil'anne qabnaam. Ansiraay sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal mil'oo isin biraan ga'uuf qophaa'ee jiraam. mil'uu wajjin hamma xumuraattiin turtii gaarii. Garuu Oromoodhaaf waan takkan dhaamu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iti ambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideet yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte sabni keessi wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalatee sitti makama gariin abdatee sitti makama kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan ala qofee yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali waan gaariin hojjetamee jira waan gaarii hojjennee jira waan Oromoos jabeesse
Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjannee jirra. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kanaa Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Dhaamsi kun dhaamsa gameessa siyaasaa har'a mana hidhaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Qaallittii keessatti argamuun Jawaar Siraaj Muhammad muummicha ministeeraa yeroo sanii fi hoogganaa waraana waliinii Itoophiyaa har'aa Abiyyi Ahmad Aliitiif dhaameedhaam. Ofiif yoo hin taaneem Itoophiyaafis hin taatum dursa saba keetiif ta'im jedheeti ture. Har'a Abiyyi Ahmad Aliim Itoophiyaafis Oromoofis hin taaneem gorsi Jawaar didameem kan Isaayyaas Afwerqee simatameem. Abiyyi Ahmad poolisii Isaayyaas Afwerqeetiin gorfameem Oromoo jijjiirama keessaa dhiibuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo hidheem. Hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo ammoo dawaa dhibee Itoophiyaa dhokseem. Ejjennoon geggeessitoonni siyaasaa Oromoo Oromummaaf Oromoo irratti qaban kan eenyummaa sabootaa kabajuu fi Itoophiyaa dimokiraatootiin ijaaruutiin. Ejjennoon siyaasaa kun ammoo bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin dirreen itti dhiphateem. Duuti Oromoos ni tuffatamteem. Oromiyaanis kabaja dhabdeem. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'eem bulchiinsi maqaa Oromootiin masaraa mootummaa seeneem Oromoo kabajuu fi Oromoo aanfachuu hin dandeenyeem. Abiyyi Ahmad mootummaa sirnaaf xanyaa hundeessuuf dhaabbatee jedhee dubbatan. Taniin fudhattaatiin. Nin fudhadha. Ayya. Kana wanni dalagamaa jiru yoo laalte eenyummaan sin barbaachisu kan lolameef kan du'ameef 91tti jijjiiramni kan ta'eef 83 akka biyya kanaatti jijjiiramni kan ta'eef saboonni biyya kana sablammiiwwan biyya kana mirgi isaanii biyya kana keessatti kabajamuu fi waan diddeefidha. Seenaan isaanii seenaa biyyattii keessatti mul'achuu waan diddeefidha. Afaan isaanii biyya kana keessatti kabaja waan dhabeefidha. Eenyummaan isaanii waan kabaja dhabeefiti lolataniiti waan kan jijjiiran. Amma isa duriitti nu deebisaniitu waa'ee eenyummaa kaasuun iyyuu dhiphummaadha. Wallaalummaadha. Booddeetti hafummaadha. Qaroomina dhabuudha. Kanaatiif maal jechuudha? Kanaaf Oromoo dhiibuu jiran jettee yaadda. Dhiibuu jira suutaan mirga inni kaleessa argataa ture irraa kutaa fidanii amma mirga san dhabsiisuuf deeman. Kanaaf kan immoo nafxanyaan hin barbaadu. Kun ergama nafxanyaati. Kanaaf mootummaan Dr. Abiyyi Ahmed ergama nafxanyaati. Mootummaa nafxanyaati gara sanitti. Mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa sabootaa fi mootummaa federaalizimii osoo hin taaneem mootummaa nafxanyaatiin ati mootummaa nafxanyaati jedhaniin itti himuun dursitootaan siyaasaa Oromoo akka hidhaman taasiseeti jira. Hoogganaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliim gaafii fi deebii miidiyaa faanaa wajjin taasise irratti waa'ee nama isa caaluu akka itti kuffisuu qabuun dubbateeti ture. በብቃት ማተየው የሚያጠቃው ግለሰብ ዳኛ ሳያይ ራስህን ደብቀህ ጎንትለህ ጎትተህ ጠልፈህ ኳሷ እንድትቀር እንድትጨናገፍ ማድረግ ነው። በችሎታም ካልበለጥክ ዳኛን ደብቀህም ማስቀረት ካልቻልክ ሶስተኛው ነገር ዳኛ እያየም ቢሆን ፋውል መስራት ነው። ዘለህ እግር ውስጥ መግባት ነው፣ ፋውል መስራት ነው። ድሬ ኩባ ሚላ keessattiin nama gahumsaan si caaluufim si rakkisu osoo abbaan seeraa si hin argin balleessaa irratti raawwatteem kubbaa harkaa buusuu qabdaam. Abbaa seeraa dhukattee yoo kuffisuu dadhabdeem osoo abbaan seeraa si argullee taatuun balleessaa irratti hojjechuu qabda jechuun ibseeti ture. Haasawa muummee ministeeraa barri aangoo isaa hobba'e kanam gara dirree siyaasaa Itoophiyaa finnee haa ilaallu. Erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufeem mootummaan lamatu Itoophiyaa keessa jira jedhameem dubbatamaati ture. Mootummaa Jawaar Siraaj Muhammadii fi mootummaa Abiyyi Ahmad Aliitiin. Jawaar Siraaj Muhammad ummata isaa wajjin ta'eetiin. Abiyyi Ahmad Ali ammoo masaraa mootummaa kan Finfinnee jiru seeneetiin. Jawaar Muhammad ummataawaa waan ta'eef deeggarsa ummata irraa qabuun Abiyyi Ahmad Ali dirree siyaasaa keessatti gahumsa siyaasaatiin taphaan ala taasiseem. Abiyyi Jawaariin dirree siyaasaa keessaa baasuuf ammoo dhokatee yaalii ajjechaa irratti raawwateem. Yaalii saniin dadhabnaan osoo ummanni arguun yakka takka malee mana hidhaam buuseem dirree siyaasaa keessaa akkasiin baaseem.
kanaaf haasa armaan olitti haasa'e kana bifa kanaan hojiitti jijjiirem qabsoon Oromoo kaayyoo gurguddaa sadii qabaachuu kan eeran geggeessitoonni qabsoo Oromoo kan jalqabaa gaafii eenyummaa gaafii diinagdee fi kan sadaffaa mootum gaafii ofiin of bulchuuti jechuun irra jireessaan irratti walii galuun Oromoon Itoophiyaa guddittii ijaaruuf jecha biyya abbaa isaa irratti gabra hin ta'um biyya abbaa isaa irratti hin salphatum Itoophiyaa keessatti eenyummaan Oromoo kabajameen qabeenya isaa irratti abbaa ta'em biyya abbaa isaa irratti giddu lixiinsa qaama biraatiin alam qabiyyee lafa isaa hunda irratti ofiin of bulchuun kaayyoo qabsoo Oromoo akka ta'em gameessi siyaasaa Oromoo Jawaar Muhammad dubbateeti turem የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሶስት ዓላማ አለው አንዱ ዓላማ ኢኮኖሚያዊ እንደምታውቀው የራሱ ኢኮኖሚ ያለው የለማ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ነው ሆኖም ግን ከድሮም ሆነ ዛሬ ከዛ ኢኮኖሚ የበይ ተመልካች ሆኖ የሚሰደድበት የሚታሰርበት የሚሰቃይበት ከመሬቱ የሚፈናቀልበት ማህበረሰብ ነው የመጀመሪያው በራሱ ኢኮኖሚ ላይ ባለቤት የመሆን ጥያቄ ነው የሁለተኛው ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው ኦሮሞ ህዝብ የራሱ ታሪክ አለው የራሱ ማንነት አለው የራሱ ቋንቋ አለው የራሱ ታሪክ አለው የራሱ ስልጣኔ ያለው ማህበረሰብ ነው በዛ ስልጣኔ በራሱ ስርዓት በራሱ ሀገር ላይ በማንነቱ በራሱ ስርዓት መተዳደር ይፈልጋል ሁለተኛው ሶስተኛው ጥያቄ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ነው በባህር መተዳደር አይፈልግም ፌደራሊዝም ማለት ነው ይቅርታ ፌደራሊዝም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ራሱን በራሱ የማስተዳደር ጥያቄ ነው የሰልፍ ትርምስ የመገንጠል አይደለም ይቅርታ ኦሮሞ ሁለቱም ሊያዋጣው ይችላል በራሱ ቀዬ ላይ ሌላ ሰው መጥቶ የሚያስተዳድርበት ምንም ሂደት ሊኖር አይችልም በእነዚህ ሶስቶቹ ላይ ናቸው እነዚህ ሶስቱ ከተረጋገጡ በኋላ ከሌላው ግሬተር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ግሬተር አፍሪካንም ሊገነባ የሚያስችለው ውስጣዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ታሪካዊ ብቃት አለ ግን ግሬተር ኢትዮጵያን ለመገንባት ግሬተር አፍሪካን ለመገንባት ሎሌ አይሆንም ባሪያ አይሆንም በማንነቱ አይሳቀቅም የራሱን ንብረት አሳልፎ አይሰጥም ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል መጀመሪያ የራሱን ጥቅም የማስጠበቅ የራሱን ማንነት የመከላከል የራሱን ከማንኛውም የውስጣዊና ውጫዊ ጥቃት የመከላከል ነው ejjennoon Jawaaris ta'e hidhamtoonni siyaasaa Oromoo biroom dhimma Oromoof Oromummaa irratti qaban ejjennoo dhaabbataadha. Ejjennoon isaanii ilaalcha federaalizimii walqixxummaan sabootaa keessaa mirkanaa'e kan eenyummaan ummatootaa keessatti kabajamuu fi dimookiraasii keessatti bu'uureffamuudha. Gareen Abiyyi Ahmadiin durfamuun masaraa mootummaa seenee faallaa kana socho'a. Jawaar Muhammad sochii jaraa kana xiinxaloon akkas jedheeti ture sirna qeenxee hundeessuuf murteessanii socho'aa jiru gara fuulduraatti seera lafaa jijjiiruuf qophaa'aa jiru sirna bulchiinsa biyyaa paarlimantarii irraa gara pirezidanshaalitti federaalizimii sabootaa irraa immoo gara federaalizimii teessuma lafaatti jijjiiruuf qophaa'aa jiru jechuun አራገም ማዕከላዊ ስልጣን ያዙት የብልጽግና ሰዎች አህዳዊ ስርዓት ለመመስረት ወስነው እየተንቀሳቀሱ ነው አሁን ብቻ አይደለም